sirba oolmaan kee tulfaatee kan jedhu sirbi suni seenaa dhugaa akka ta'edha kanan dhagee sirri sirbi sun yeedaloonsaas walaloonsaas namatti tola na dhaggeeffatanis na arganis mee seenaan sun maalidha seenaan sirba kana duuba jiru maalidha sirri oolmaan kee tulfaateen jaalallee kootee fan sirbee faantuu damsa'u diroo beenya jedhamti innaan mana barumsaa high school jiruutiin wal barree akka gaariitti wal jaalachaa turree jidduudhaan mana sirreessaa galee almost waggaa 4 achiin ture amma nachi ba'uu marmaartee na gaafachaa turti ana qofa osoo hin ta'in qeedhaa baay'ee ishii jaallatu maatiin koo innaa ishiin dhuftee achitti na gaggaafattu sana abbaan koo maqaa baaseeraa fi yookaan sidinku beektuu jedheen beekte obsee koo beektuu koo jedhamti waloo sanarra sana keessa jira ishee fan sirbee anis nan ba'ee amma yoonaa waliin jirra ishee fan sirbee kanaaf seenaa dhugaa ta'uusaa naannoon itti dhaladhee ishee beekanii baay'ee ishee jaallatu. Kanaaf sirba kana keessa amanamummaa gootummaa jaalalaa kunuunsaa nama jaalattuuf gootu kana kan inni calaqqisiisu walaloon sirba kanaarra caala sirbi kun sirboota baay'ee jaalataman keessaa tokkodha nutis yeroo baay'ee kan qilleensarra oolchinu keessaa kiliipii ati nu biraa qabdu keessaa kan jaalatamu tokko kanadha mee sirba kanaati irra nuurusiiti nuti immoo istiidiyoodha ol kaasnee dhageessifna jechuudha. Oolmaan kee tulfaatee ka'anaaf finaa ooltee rakkinaaf gadadoo kan nafaan argitee stuudiyoodhaa gadhiistan baay'ee bareeda. Gadhiisna guutuusaa. Oolmaan kee tulfaatee ka'anaaf finaa ooltee rakkinaaf gadadoo kan nafaan argitee. Anoo humnaan qabu waa tokko siin godhu du'ee baaduu sillee aansinii hirraanfadhu. Anoo humnaan qabu waa tokko siin godhu du'ee baaduu sillee aansinii hirraanfadhu. Dandeessuuko yaa bara fakkaatu narra gaasiif baha kan akka kee hin jirtu rabbaanaaf si uume hunda keetu tolchee keessa keefi bifa kee wal qixa bareeche. Hiriyaa ishii ijoollummaa kan waliin guddatte jaalallee ishii yeroo dargaggummaa abbaa warraa ishee kan dhabde bara kutaa 5 barattu wal baran jaalala isaanii idda isaa dheeressuun bultii waliin ijaarratan ilmaanis horatan turtii waggaa 20 olii erga waliin jiraatanii jaalala fi bultii ho'aa keessaa addaggeen safuu hin beekne gargar baaste. Haadha warraa fi waamaraa artisti Hacaaluu Hundeessaa aadde Faantuu Damisoo gara waltajjiitti dhufuun haasawaa nuuf taasisti. Maalan jedha
waan an jedhu qabu dubbachuudhaafis hin dandeenye garuu warri acee koo narraa fudhatan warri goota koo narraa fudhatan warri harka duwwaa naambisanii warri ijoollee isaa abbaa malee akka guddatan godhani akka murtii akka isaaniifis duutni akka du'aan duutni akka itti murteeffamu barbaada. Aceen hin duune acee hedduutu jira gootni hin du'a hojiin isaa garuu hin du'u seenaa bara baraati aceen hunda keenya keessa jira hojiin isaa garuu bara baraan yaadatamaa jira. Hundeessaa ati yoomuu jirta barnuu keessa.